Hayye akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan hundi keessaniyyuu har'a kallattimaan osoo yaada sirba Galaanaa Gaaromsaatiif qabu yookiin dhaamsa isaaf qabu yookiin jaalala isaaf qabu yookiin qeeqa isaaf qabu osoo sirba kana yaada isaa osoo hin dubbatin duratti dhaamsa ummata Oromoo biraaf dhaamsi ani isiniif qabu yeroo ammaa kanatti muuziqaan Oromoo baay'inaan haala bareedaa ta'een hojjetamaa jira. Garuu ammoo namoonni tokko tokko muuziqaa YouTube irraa download godhanii buusanii Facebook irratti fe'anii jechuudha. Namni Facebook irratti salphamatti daawwataa jechuudha. Facebook irratti post gaafa goote salphamatti namni achirraa daawwataa yookiin ammoo tuyyuu achirraa laalaa jechuudha. Suni ammoo artistii san ni miidha. Viewun yookiin baay'inni nama viidiyoo sun daawwate YouTube irratti gahee qaba yookiin galii qaba bu'aa qabaaf jechuudha artistii kanaaf. Kanaaf hadaraa namoonni Facebook irratti feetanii yookiin ammoo post gootan muuziqaan haaroo inni gaafa ba'u fuutanii post gootanii hadaraa waan san ofirraa dhiisaa. Tokko sanii lammaffaa irratti namoonni YouTube channel qabdan YouTube keessan irratti muuziqaa namaa fuutanii YouTube channel keessan irratti warroonni fe'atan hadaraa isinitti haafu kana ofirraa dhiisa. Hojii waan akkasiin godhina waan ofii hojjettaniin waan ofii keessanitti dhamaatan fidaati YouTube keessan irratti fe'adhaa malee muuziqaa afaan Oromoo muuziqaa argitee namni yeroo dheeraadhaaf itti dhama'ee gara YouTube keessanitti hin fe'inaa ka jedhu dhaamsa qaba. Sirbi Galaanaa Gaaromsaa sirba haaraa amma dhufe kana wal agarra ka jedhu isin hundinuu daawwattanii jirtanii. Namoonni ammoo tuyyuun daawwatanis daawwadhaa YouTube mataa isaa qaba Galaanaa Gaaromsaa ka jedhu achirratti post godheetiin jira achirratti argitee sirbi gadhiifameetiin jira jechuudha. View isaa achi dhaqaati argitee view isaa guddisaa fi share godhaa fi like comment godhaa fi yaada keessan kennaa fi anaasumaan immoo yaada muuziqaa kana haga ilaaleetti waan argee fi waan natti tole yookiin waan argitee fuula duratti sirreessuu qabu yookiin ammoo tuyyuu waan ammatti akka dansaa hojjete asumaaniyyuu muuziqaa kana laallaa jechuudha. Wow siin jedha viidiyoon kiliya bakka qulqullu viidiyoo baay'ee qulqulluu ta'e jechuun kana jechuudha. Sigalee kilippii viidiyoon isaa qulqulluu ta'e baay'ee qulqullina qabu jechuudha. Baay'ee takka viidiyoo kanarraa kompleenii takkas hin qabu. Namni viidiyoo kana waraabes experience nama qabu. Teessoon kun ammoo tuyyuu teessoon bakka kanatti argitan kunis dhaamsa qaba. Waawiin isiniin jedha kilippii isaa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha kilippiin isaa. Inni biraa ammoo yeedaloo isaa dhaggeeffadhaa. Gadaa fi dhugaadha kallachi keenya. Difuu fi safuudha kabajni keenya. Gadaa malee faarsiinu gado nu baambulla. Yeedaloon isaa yeedaloon isaa baay'ee bareedaadha. Inni biraan muuziqaan namni istiidiyoon itti taphatame yookiin ammoo namni muuziqaa san taphate so nice akka dansaa taphate ani spiikara sagalee hanga dhumaallee itti guddiseetiin dhaggeeffadheetiin jira jechuudha. Ammas kunoo itti guddisaa sagaleen guddisa dhumarra jira waan ta'eef ammayyoo jechuudha dhumarra jira isin uf biraa itti guddisaati dhaggeeffadhaa. Wantiin isaa like sagaleen isaa speaker isaa jechuudha. Speakeran tuqu yeroo baay'ee mixingii waan jedhamu jira. Hanqina mixingii studiyoon biyyaa yeroo baay'ee rakkina mixingii qaba. Kana ammoo mixingii irratti illee nama akka dansaa mixingii isaallee beautiful mixingii isaallee jechuudha. Kilippiin isaa dhiisi namni viidiyoo kilippii isaa waraabee ka edit godhees qulqullinni like kaameraa kanaatis kaameraanis kaameraa beautiful camera so sunis baay'ee bareedaadha. Iddoon inni filates inni biraa location inni filates baay'ee tokko bareedaadha.
isarraa kompileeniin qabu kompileeni takka qaba. Sirba Galaanaa Gaaromsaa irraa jechuudhaani mata dureen isaa wal agarraadha. Mata dureen sirbicha kanaa wal agarraadha. Kiliippiin isaa baay'ee bareedaadha. Manni muuziqaa bareedaadha. Muuziqaanis akkuma yaadni yaadetti I think so taphatameefii jira. Lookeeshinii isaatis bareedaadha. Bakki rakkina qabdu bakka takkattiin sun ammoo tuyyuu walaloo. Dhugaa rabbiitti muuziqaan akkana mi'aawu kuni muuziqaan akkana bareedu kuni rakkina xiqqoo isi baay'ee miti akka baay'een seene Galaanaa argitee takkattiin tuni homaa miti yeroo takka waan baay'ee hojjettee takkanuma waan wayii numa akkana taatii miti saniin alatti rakkina argitee rakkina walaloo xiqqoo isi hanqinni ni jira jechuudha. Maaliif muuziqaan paawurii qaba very strong akka malee jabaadha muuziqaan. Atis harka bareeda taphatee sagaleen kan keetis so good. I don't know yoo argitee stage irratti hedduu yeroo baay'ee sin argine stage irratti sin laalle garuu studio irratti muuziqaan kan keessoo beautiful akka malee bareedaadha. Location ati filattes muuziqaanis yeedaloonis kaameraamaanii ka waraabes ka idiiti godhes waa tokko hanqinna hin qabu. Isarraa kompileeniin qabu kompileeni takka qaba. Walaloo nuti waan baay'ee strong ta'e tokko sirraa eeguu turre kanarra jajjaba ka ta'e jechuudha. Maaliif argitee waan baay'eetu rakkina nu keessa jirru rakkina uummanni atis keessa jirtu ka uummanni Oromoo keessa jiru har'a maal keessa akka jirru atillee ni beekta jechuudha. Maaliif siyaasa sirbuu kanarra siyaasa dhooyitee ol baastee yookiin ammoo maaliif ol baastee directii yookiin indirectii osoo hin ta'in directii maaliif hin sirbinii jechuu keeyyaa miti. Indirectii sirbuu jirtaa garuu ammoo naagala walaloo ati as sirbite kana naagalaana sirritti naagala. Garuu ammoo hanqina walaloo irratti walaloon jabaa miti like dha'uu qaba sii galee bakka ati yaaddu san sirritti jechuudha. Yaada ati deemtuuf san sirritti si dha'uu qaba. Yeedaloon beautiful jaaladheetiin jira. Walaloo hanqina xiqqoo qabaatus kanarra kaafee manni muuziqaa baay'ee bareedaadha. Muuziqaa isaa sagalee itti guddisee dhaggeeffadheetiin jira. Viidiyoo kiliippiin baay'ee bareedaadha. Uffanni keetis halangee fiddeechi teessoo san gubbaa keettee ergaa qaba. Teessoon sun haga dhumaatitti qullaa ture jechuudha teessoon kun. Siigalee akkaataan ergaa ati muuziqaa like achi keessatti dabarfachuuf yaaddes baay'ee bareedaadha. Shubbistoota keetiillee galatoomaa jedhiini. Hanqinni biraan argine hanqinni biraan jiru. Kaameraamaanii baay'ee murteessaa akka ta'e muuziqaadha yeedaloodha. Mana muuziqaati. Siigalee manni muuziqaa biyya keenya jiru meeshaa ta'es ta'uu danda'a xiqqoo isin low. Garuu ammoo muuziqaa kanarratti beautiful akka bareedaa taphattee sirbichis sirba argitee ritmni isaa yookiin biitiin isaa aadaa waan ta'eef baay'ee bareedaadha. So waan gaarii hojjette kaameraallee kan namni si waraabes akka dansaa si waraabee editing ka godhes akka bareedaadha. Mixingin isaatis bareedaa gurra naman tuqu. So yeedaloon isaatis baay'ee bareedaadha. Appreciate. Hedduu bareedaadha galatoomni ulfaadhu wajjin akkanaa sitti haa baratu kana boodallee akkanaa sirraa eeyna kana daran sirraa eeyna kana caalaa akkati hojjettu abdii sirraa qaba. Galaanaa sagaleen kan keetis hedduu bareedaa waan ta'eef itti muddi ammas kana caalaa daran hojjedhu ulfaadhu galatoom.